walitti deebine ammasi jalqaba garuu akkuma isiniin jedhe channel ko subscribe godha inqusaatiin jechuudha subscribe godha maatii koo ta'a share godha ijoollee biraatiifis barumsa argatanii waan nama daangessuun qabu waan baasii nama gaafatuun qabu wal bira ta'a wal jajjabeessaa jechuudha baqa direct waan eeguun qabu jechuudha kanaaf yaadammoo yookiin gaafii qabdan yoo jiraate koomentii jalatti naa barreessa asumaan yaada tokko qabadhee dhufe immoo tarii isin gammachiisa gaariidha jedhee yaada gaarii kan mataa kootiiti isiniif fudhatame itti fayyadamuun qaba warri jedhamu fayyadamuu qaba yeroo laalu mataa koorraa ka'ee jechuudha ijoolleen baay'een ijoolleen YouTube hojjetan baay'een isaanii kan biyya galan hojii maalirraa akka hojjetaa turan maalirratti akka bobba'anii jiran hin beektu baay'een ijoollee YouTube fayyadamtan jechuudha ijoollee tokko jechuudha dhiyoos kan galan duraanis biyya keessa maal akka hojjetan ijoollee afaan Amaariffaatiin hojjetan lama moo sadii qofaadha mi'a maatii bira walii geessuudha maatii keessa namni sin ilaaluuf kan akka ofii godhee dhaqaa jiru gara afaan Amaariffaan kan hojjetan ijoollee lamaadha jechuudha warri kaan immoo meeshaa bitame kan hojjetan sanaan ala ijoollee karaa afaan Oromoon hojjetan immoo ijoollee maatii keessa deemanii ilaaluu danda'an yookiin immoo meeshaa ergame sana akka achi qaqqabu sinii godhan ani ofii kollee heegan ture ofii kollee barbaadan ture garuu in argine kanarratti jechuudha kanaaf yaada tokko qabadhee dhufe yoo sinii fudhatame jechuudha mataa kootiin ofirraa ka'e osoo ta'ee tureeyyuu anuu nan fayyadama tureeyyuu garuu ijoolleen biyya keessa taa'anii YouTube hojjetan ijoolleen afaan Oromootiin hojjetan ijoolleen maatii keessan bira sinii deemuu danda'an mi'a sana fuudhanii sinii qaqqabsiisuu danda'an hin jiran anillee baay'een barbaade maaliif akka kee ta'anii meeshaa tokko fuudhanii achiin sii ga'u yookiin waan dhoksaattiin isaan biraan sii qaqqabamuu danda'u tokko nama tokko hin jiru jechuudha ijoollee akkasii kana fardhaan bakka sana bu'ee nan hojjedha iddoo sinnaa dhaqeetudha otoo dadhabbiin hin jira biyya keessatti illam kan mataa keessaniitu hin dadhabdu yeroo kana na ilaaltanii haa ta'u garuu responsibility fudhadhee yoo maatii koo birannaa mi'a sana fuudhiti achinnaa geessi kan bitames kan ergames yoo ta'e akkasiinis illee bakka koo bu'iiti yaada haasaallee dhaqee birannaa na dubbisiiti viidiyoo tokko karaa YouTube gadi dhiisu soo ta'uu baate dhuunfaa kootti viidiyoo sii godhe sinii herguu danda'a jechuudha karaa keessatiin na dubbistanii lakkoofsa koo karaa koomentii jalatti sinii barreessiraanii warri immoo baay'ee keessanii sinii kennee ture ani firiidha immoo minaaman sagalee yoo lafa naa gootan sagalee sanarratti hundaa'e lakkoofsa koo sinii kan kennaa isa kan biyya isarraan immoo yaada jiru yookiin dhuunfattiin akkasitti naa dhaqi yookiin mi'a sana akkasitti naa geessi yookiin dhaqiitii bifa isaanii haala isaan keessa jiran dhoksaattiin karaa YouTube gadi dhiisuurra dhoksaattiin na waraabinaa ergi ilaaluun barbaade haadha koo abbaa koo maatii koo haala isaan keessa jiran bakka koo si buufadhee warri jechuu barbaadan koomentii jalatti naa barreessa isarraa ka'e immoo karaa immoo baay'een keessa na dubbiftu waan ta'eef karaa sanas na dubbisuu dandeessu ani bakka bu'ee isiniif nan naqaa isiniif nan geessaa oma wanta geessu yookiin wantan illee yoo jiraachuu baate baqa anamma fakkeenya maalan irraa ture seetanii nama baqa sin jedhee dhaqee fakkeenya maatii keenya keessaa baay'een ijoolleen viidiyoo maalat kaameeraa bilbila kaameeraa yoo qabaachuu baatan wanti ittiin wal dubbistanii bifa isaaniillee arguu dadhabdu amma waggaa 3-4tti baay'een keenya jechuudha waan isaan keessa jiran haala isaan keessa jiran namni siinii dabarsu hin jiru isaan maatiin karaa bilbila kanaas kan biraa maal ani kan hin barbaadu yoo hunda nama dhaqee achitti yookiin viidiyoon isaan faana walla dubbisu akkasin ture jechuun baay'eellee argadha garuu tokko isaanii kan hin argachuu hin dandeenye jechuudha akkasii yaadaa ture garuu namni akkasii hin jiru kanaaf bakka nuu bu'ii nan fedhe
akka dhaqxee naa dubbiftu viidiyoo naa waraabdee isaan biraan naa turte bakka koo buutee kan jettan meeshaa immoo biti sana nu geessi dhaqee nu dubbisi haala isaan keessa jiran naa laalii wanta immoo amaanaadhaan baqa jechuun haala isin gochuu fi feetan kan haadhafis gochuu feetan abbaafis gochuu feetan gargaarii kanaaf isas haala bakka kee bu'iiti haala keetiin nu geessi nu dhaqee nu dubbisi yoo jettani firiidha yaada kana hin qabadhe dhufe anaaf itti yaade garuu dadhabbii qaba dhugaa har'a mana baateetu iyyuu asii fachi deemuun hin ulfaata garuu maal qaba biyya lafaarratti waa gaarii tokko yoo hojjatte gaariidha kana bare hin darbita boru waan ta'eef har'a ammoo waan gaarii yoo hojjatte fakkeenya nama tokko yoo taate kana jechuun anaaf faayidaa hin qabu nama asii bakka ta'e fagoo deemee mi'a bittee deemuun minaamin hin ulfaata sa'aatii kanatti garuu aarsaa gootee tokkoffaa gaarummaa hojjechuun gaariidha jireenya kee keessatti fakkeenya namaa taate darbuun gaarii waan ta'eef kana itti gaafatamummaa fudhadhee yoo akkasitti ijoolleen jirtan jiraattan na dubbisaa karaa keessaa koomentis naa barreessaa yaada qabdanii an deemee isiniifan dubbisaa jechuun barbaadan yaada kana qabadhee dhufe jechuudha yoo isinii fudhatame jechuudha. Anaaf gaariidha yaade maaliif waan akkasii hawwaa ture amaadhaan fakkeenya amma maatii keessatti manna yeroo birrii ergitanii wanta godhaa jettan sana hin godhan otoo achiin qaqqabeen birrii sana balleessu garuu fakkeenya ammoo bakka tokko nama tokko bakka booftanii birrii sana yoo ergame an fakkeenya wanta jedhame sana godhamuu qabaadha malee waan sana hin darbu jechuudha. Kanaaf akkasitti gaariidha yoo jettanii nan barbaade yoo jettanii karaa keessas na dubbisaa koomentis na barreessaa jirraa dubbisee yaada jiru immoo walii galuu dandeenya jechuudha. Lakkoofsa koo koomentii jala jira seenaa viidiyoo ilaalaati achirraa argachuu dandeessu isiniif kaa'eera jechuudha. Karaa immoo karaa waatsaappii isiniin dubbisa baay'ee keessaa immoo karaa meseenjarii waan isin dubbisuuf seentanis na dubbisuu dandeessu. Akkasii ammas chaanala koo subscribe godhaa maatii kootaa na wajjin tura. Ijoollee biraatiifis yaada kana share godhaa dhugaan isiniin jedhe carraa kana waan hin arganneef akka argataniif jedha. Ani wanti carraa kooti nabu hojii tokko nan hojjedha yoo jedhee karoorse namni na bukkee dhaabateef miti garuu carraa akkanaa fayyadamaan turre har'a ijoolleen akkatti fayyadaman barbaadeen kanaaf ijoollee afis share gochuu hin dagatiin asiniin jechuu barbaadeeni maatii koo warreen taanes maatii koo ta'a warreen immoo kana dura nafaana ta'aa turtan akkasumatti nafaana tura na jajjabeessaa karaa kanaanis immoo chaanaalli keen guddataa asiinis tufuufi warri jechuu barbaadan yaada qabdan yaada mataa keessanii naa barreessaa asiniin jedhaa. Bye.